moonaa warra cidhaa sirbaa mommotaatiin oo'eera. Hagaa mommoonni gara ka'imaa dabaala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudha gammachuu baga wal fuutan isin lachuu jedhee sirbitoota cidha guyyaa sanii akka bareechisan affeeraman waliin ashoo fi ashilaa marsee taphatu. Haga namni gara jaarsaa ka sirba baraa hin feene xarapheezzaa irratti tarree galee bakka lamatti bahee wal jalaa qabee abbaa yaboon teetii qaraa eebbifnee biifnee abbaa yaboon teetii walittaa hortuu fiixaan abbaa yaboon teetii abbaa yaboon teetii jedhee amommotu. Damboobaan hunda dallayasanii tokkorra dhaabbatee silkii dafii bira seenuu fi didde naannessaa. Jidduun yaadaa yaalaa waan walgahii jedhame irratti jedhame beekuu dhabuu fi waan dafiin itti himuu barbaade beekuudhaaf yoo ta'e malee sodaachisaan isaa faarawaa miti. Barsiisaa afaan Oromooti. Ciigoon yookiin qaarteen waa dubbachuun itti tolaa. Mammaakaan waan jechuu barbaade himee cal'isuu baay'isaa. Barruu hololoo irra kan walaloo dubbisutu isaa hawataa. Afoolli afaan tokkoo bareedina afaan sanii akka ta'e bareechisee beekaa. Egaa afoolli akka ciigoo yookiin qaartee mammaakaa oduu durii fi hibboo fa'a mi'eessituu afaan tokko qofa otoo hin taane guddina afaaniitiif waan guddaa ka gumaachu ta'uu hubataa. Kanumaaf afoola afaan barsiisuu jaalataa. Manneen barnootaa keessa ture kamiinuu keessatti kilabii afaan Oromoo dhaabee ijoollee Oromoo afaan isaaniitiif gara nyaattee akka godhatan godhaa ture. Afoolli ammoo waanuma ofirraa fuudhee barsiisu qofa otoo hin taane waan seerluga afaanii ilaalchisee kolleejjii keessatti waggaa 2 barate. Bartoonni isaa ammoo yoo inni waan biraa barsiisu irra yoo inni afoola barsiisu jaalatan jiruu jireenya diinagdee barnootaa fi qaartee malee walaleessuu akkuma waliigalaatti afoola afaan Oromoo barsiisuun isaa ammoo warra mootummaa biratti hin jaalatamne. Jaalatamuu dhabuu qofatti hin dhaabbanne waan inni barreessu mara jala deemanii dubbii keessa barbaadanii akka isaanii galutti hiikkatan farra mootummaa diina dabballee ABO jedhanii sodaachisaa turan. Kanumaaf jecha waan dubbatuu fi barreessu irraa of qusatu hin oolle. Dabree ammoo dhugaana dubbadhu jettee dhiibattee isa rakkifte dubbachuu fi qalamaan waraqaa irra kaayuu hin dhiifne. Waan akka dubbii guddaatti isarratti fudhatame keessaa tokko ciigoo gaaf tokko qorumsa irratti dhiyeesse. Irraa fi dirra dubbii yookiin sookoo fi sorgoo dubbii barbaada jedhee dhiyeessee fi oduu durii kutaa keessatti barattootatti hime tokko ture. Raammoon maqaan beenne qe'ee keessa deemee malkaateenna keessa tamsa'ee ciccimee isin sodaachisus xixxiixee wal waamee ka'aan sodaatinaa ofirraa daakaame ka jedhu ture. Ciigoon sun oduun durii ammoo jireenya yayyii fi saree ka himu wayii ture. Ijoollee dur jedhan baroonni martuu qaaqu jedhee jalqabe gaafa oduu durii san barattootatti hime. Barattoonni isaa oduu wayitii 3-4 illee walitti aansee barsiisee ni fanne sun waan inni himu caqasuuf gurra qeensan. Gaaf tokko sareen quufee deefatuu fi yayyiin beela'ee amuummata adeemu wayii uduma karaa isaanii deeman walitti dhufan jedhan. Bada dubroo kiyya yoo silaalu jireenyi kee hammaataa natti fakkaata. Akka nyaata kee yeroo mara argattu maaliif na waliin galtee hin jiraanne jedheen sareen. Argadhee didaa miti garuu jireenyi akkasii eessa jira jedhee gaafate yayyiin. Kanatu siif mijeessaan rakkatin mana gooftaa kiyyaa waliin jiraanna waan an hojjedhu hojjetta jedheen sareen deebisee. Walii galanii utuma gara sareen jiraatu deemaa jiran yayyiin morma saree haga takka rifeensi irraa luqqa'ee argee kun mormi maal si ta'e dubroo kiyya jedhee gaafate. Rigama morma kiyyaa kana baantaa kun wayiyyuu miti haadanaa hidhantu akkanatti na rige kun ammoo haga takka jalqaba irratti sitti dhaga'ama ammoo yoo suu baratta jedheen sareen. Yoona yayyiin deebisee dubroo kiyya an hidhamaa furdachuu irra nagayaan beela'ee du'uu naa wayyaa nagayaatti jedhee biraa qajeele jedhan ka jedhu ture. Oduun durii ammoo kanumaa fi kabiraa irraa manneen barnootaa barsiise maratti inni afaan Oromoo utuu hin taane waan biraa barsiisa jedhanii jala deemaa turanii. Inumaa gaaf kan afaan Oromoo akka hin barsiifne itti murteessanii kutaalee gad aanaa barnoota Ingiliffaa akka barsiisu ramadan. Ingiliffa jedhan kutaalee 2 fi 3 barsiisuu jalqabe. Gaaf tokko kutaa 3 Ingiliffa barsiisaa naashinaalitii jedha mata dureen barnoota barsiisuu. Jalatti gaafilee wayiitu jira. Ijoollee
naashinaalitii jechuun lammummaa yookiin biyya namni tokko himamuun jechuudha jedhee haga takka eega afaan oromootiin ijoolleetti himeen booda mee biyyi teessan maali jedhee afaan oromootiin gaafate. Itoophiyaa jedhe mucaan irra jabaa wayii harka baase irraa fuunaan sirrii ta'uu eega inni mirkaneesseefiin booda mucaan biraa xiqqaawwee harka baase maal jedhe harka irraa fuunaan Oromiyaa yoo jennee barsiisaa jedhe mucaan. Ajaa'iba jedhe garaa isaa keessatti kolfi isa qabullee hin kolfine innillee utuu akkas jedhee fedha ture. Kitaaba 1984 jedhu kan nama George Orwell jedhamuun barreeffame kolleejjii keessatti deddeebi'ee qolaa haga qolaatti dubbiseera. Akka waliigalaatti kitaaba san irraa wanni hubate warra waan ati barbaaddu otoo hin taane waan isaan barbaadan akka jettu barbaadu biratti 2 fi 2 yoo walitti eda'an yeroo tokko 3 yeroo tokko 5 yeroo biraallee akkuma haalaatiin ka biraa ta'a malee 4 hin ta'u. Innaa isaan barbaadan malee 2 fi 2 4 jechuun hin danda'amu. Kanaafuu 2 fi 2 4 jechuu irraa goruu qaba. Irraa goree mucaan sun garaa isa nyaatullee filannoo biraan arganne akka waan aaruu ta'ee callisaa Itoophiyaa jedhaa ijoollee jedhee bira taree haga mana barnoota mootummaa gadhiisellee yoo jecha mucaa sanii yaadatu kophaa isaa kolfaa. Ruufoo yaaddofteerti isii duraanuu yaada keessa jirtu dafiin irraan itti eda'ee mucaan waan isiin keessa jirtu quba hin qabu qalama barreessuu fi dide waraqaalee mataa jidhoorgeetti rirrigaa. Damboobaan deebisee bilbila jedhe ammoo hin deebifne deddeebitee yaadtullee silkiin seenuu fi didde uduma akkasitti teettee yaaddu turtee yoomuma sodaachisaa kana jalaa baana yaa Rabbi jettee utuu isiin ol ka'aartu silkiin damboobaa seente. Ruufootiyya silkiin gurbaan seenuu didde tanteellee naannessaa turee naa seente maraafuu yoo kasii seentu atillee mee yaaliif yoo akisii seente si barbaadee seenuu fi didde jedhiitti himi yoo karaa bahillee taan caalaayyuu nama rakkifte ammoo ima yaala ati yoo argiteetti himi yoo Rabbi jedhe anuu sa'a 2 asitti achiin gaha waraqaa siin jedhe ammoo hin dagatin jedhi kaafaayatiyya jedhee silkii cufee aduu gaggabaabbatte keessa hadamaa irraa gara Shaashamannee ka'uuf ka'e. Barattuu turte Ruufoo waggaa 6 tura wanni isiin hin beenne wayii kutaa 9 keessaa qolee mana damboobaa isii seensise. Mucaa baadhattee waraqaa damboobaan jedheen fuutee utuu gatiin bahartu jiddumaan yoo laaltu barreeffamni qalamaa kama jaarsa isii harka damboobaati. Harraagessi boddichi jedha. Wanni akka mata dureetti mataa barruu fuula duraa irra jiru gadi ixxee yoo laaltu akkuma damboobaan jedhe walaloo wayiiti. Maal akka jedhu hin beenne beekuu ammoo barbaadde gara kaayuudhaaf deemtutti dubbisuu hin dandeettu. Ammuma waan inni jedhu yoo laalte hoo ni yaadde yoo utuu dubbiftu namni itti dhufe hoo damboobaan illee dafii karaa irraa qabin jenneeni ni yaadde. Ammallee jarjara san keessatti wanni dhufu hin jiru. Mucaa waraqaawwan wayiitii fi qalama harka keettee hanfalaa hidhattee gubbaan gaabii uffattee waraqaa san ukata kaayattee mana aaraa seentee ibiddatti keettee. Gara manaa ol deebitee dabtaraa fi qalama wayii fuutee gad deebitee mana aaraa seentee kursii wayii kaayattee waraqaa san fuutee bantee ibidditti keettee diqqoma tunnisee mallisuu jalqabee namnillee yoo ka dhufu ta'e dura karra moonaa isaanii ta cufaa jirtu dhadhayuu qabaa. Dubbisuu jalqabdee dubbiftee kaatee wanni walaloon sun jedhu hin galleef irra deebitee dubbisuu jalqabdee. Xiqqoo ifeef itti tole irra deebite ammallee. Harraagessi boddichi inni waan nyaatu dhabee lafee qorqaa waakkisu tararee laga labee gaaf tokko ni beelahee dhaabatee mala dhahee gaqqajeela waakkisaa yaafatee hawaannisaa. Moggaa lafa ormaa gahee karaa dhabee rakkannaan falfaltuu barbaadatee jeedaloo batte argate. Jeedaloon tabeelofte duraanuu haa soqattu tawalii ol laalchifte isiin olaa fakkaattu. Moggaa lafa ormaatti warra liqimsaa malee dubbeen laalle waamattee harraagoo waliif fidde. Harraagessi boddichi jeedaloo afaan beektutti hirkatee manaa bahe dhaddee saree karkarroo booyyee amaa fi waraaboo fi rumichaan marii gahe teessisee ittaasa'e. Wenniin baay'ee bareeddii achi ilaalaa jirana bifa isii
Atiitiinis boontii nutis maaliif fokkannaa? Kun raasaa gadiitti bosona san keessatti kinniifni damma nyaatti hoolaanis marga dheedhi raasaan marti hanqaaquu badheen hundi midhaanii raasaan marti dinnichaa badheen cufti saawwanii wanni hin jirre hin jiru raasaan marti waan mara utuu kun marti jiru nuti maaliif beelofna nuti maaf beelaan dhumna inni akka keessanii turmaanuu dhabamne leencumaa fi qeerransaa guchiidhaa fi kenniisaa ka ofirraa dadhabne ta'aniitu uumannaa deemaatiin du'uu wayyaa jenneetiin manaa baane nullee isin gargaarraa nutti mul'isaa karaa nu gargaaraa jirana itti adeemnee gaafannaa jiruu nuun gahaa jenna yoo didanis ni saamna nyaannee ittiin bareenna gurannee ol kaawwannaa mana keenyas gabbifna warra kana didetti awaannisa bobbaafna awaannisa beela'e ka'een nuuf hin tilille ka'een nuun illee hin fille ka'een nuuf hin tolle ka'een nuun illee hin hille afaan ilkeesaa malee ka afaan biraan beenne lammacha ilkee dachaa jedhee itti dubbate achiin karaa argate martiinuu abbaa garaa ta'ee harraa goonfira kunoo gar'aa jira qe'ee keessa shushula badi badayaa ama luuxee kinniisa fixee saameetiin nyaata damma sareedhaa fi rumichi raqumarra wal fixu hambama funaannatu booyyeedhaa fi karkarroon gayyaatee midhaan fixxee orruu qullattan bifte dhaddeen dinnichaa dabde waraaboo horii fixee guuttatee garaa isaa qe'ee keessaa yuyyuusaa hantuunnis mana keessaa ciccirtee fixxe teemsaa jeedaloon hoolaa fixxee afaan dhiiga dibattee iyyuu dhiiftee bookkiftee harraagessi boddichi akka malee itti tole bobbaasee awaannisa akka malee waakkisa harraagoof awaannifnis laakaraan qabanii warra liqimsaa malee iyyaanni itti hirkatanii mana namaa seenanii wanna nyaatan nyaatanii golgaa ofii guuttatanii ka barbaadan fe'anii kanaan furmuu dhabanii bosonatti duulanii isallee haphisanii bosona keenna kana hin barbaadan jiraachuu awaannifni beela'e lafarraa fixe kichuu bosonni keenna kun barmuka tokkoo miti heddusaatti wal keessa inni tokko odaadha inni tokko ejersa waaccuudhaa fi waddeessa saatoodhaa fi harooreessa bulchaanaa fi gatamee heexoodhaa fi birbirsa qilxuudhaa fi garambaa kombolchaa fi xaaxessaa sukkeedhaa fi maraaroo dhaddachaa fi daannisaa bifaa fi uumamaanis heddusaanittu jira lakkoofneen baanu keessaa isaan maruma keessaa inni tokko ni gubaa inni tokko ni ciraa inni kun ni ciinceessaa irra caalaan isaanii yoo aaranii gubatan kan hin jirre hin dheessa mukni qottuudhaa yaa'ee dhagaa irratti wal gahee bosona gorsuuf taa'e akka ofii dabetti dabaan qajeelaa gorsuun baraa maalalaan qabu ka akka ofiin dhabu dabaan lafa guutullee ka qajeelee uumame bosonni garuun dabu yaa bada sanyii mukaa yaa daddabaa daboolaa utuu fira kee beette qottoodhaa fi hin taatu fira kan kee jibbitee diina kee wal qabattee sanyii kan kee nyaattu ufumaan ufin nyaat diina afaan hin beenne qottoodhaan wal qabatee ciraan bosona hube dubbiin muka qottoodhaa kuddoo bosona dhibe dhiiroomaaf calliftanii biqiltuun bardhumattee ciramteetiin lafarraa jedheetiin bar dubbataa bosonni takkuun usne quuqameetiin durirraa dabaa kennaani malee qottoon yoom humna argatte yoom ofitti jabaatte jedhee wal hubachiisee qoratee wal gaafatee bosonni walitti haasa'ee ka'ee malasaa dha'ee himaan dabaan qajeelchuu dibaan dhagaan laaffisu dubbannee irraa dhabne kadhannee ijibbaanne amma murtii irraa geennu daddabaa maraan dhiifnu ejersaa fi bulchaanaa kaanee ofirraa cirraa tokkummaan walii gallee isaan kaaka daboolee qottoodhaan walii galee jedha walaloon sun waan jaarsisii dalagu warra isatti ciniinnatu dhiisii isiinu adaa hin beektu damboobaan dhihoo jira fakkaatu adaa fagoo isii irraa jira kana isii dhossuu isaatti aartullee isaa fi barruun sunillee garaa nyaataniin kana akii uduu namni shakkitu dhufee gubuudhaaf deemtii futee baateen hin turre yoosuu deebitee damboobaan hin bulu dhihee sa'a lamaa asitti anu achi jira jedhe ammoo haga halkan sa'a shaniittillee maaliif akka hin galin hin beenne yoo bilbiltu ammoo silkiin jalaa hin kaafamu.